Namoonni tokko tokko jaalatamummaa argachuuf, fudhatama argachuuf jecha waa hedduu dhoobu, waa hedduu dhaqanii odeessu, waa hedduu hojjetu. Yooyya nagaanii fi araarri Waaqayyo bakka jirtanitti isinii fi haa baay'atuun isiniin jedha. Nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga wal argine isiniin jedha. Har'a gawaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Inni kunis waan ajaa'ibaati. Namoonni tokko tokko jaalatamummaa argachuuf, fudhatama argachuuf jecha waa hedduu dhoobu, waa hedduu dhaqanii odeessu, waa hedduu hojjetu. Hojii isaaniitiin otoo hin taane afaan isaaniitiin odeessuudhaan, oduudhaan jaalatamummaa argachuuf, fudhatama argachuuf hoogganaa isaanii bira dhaqanii waa hedduu dubbatu. Isa kanarraa waa jedha. Namni dandeettii hin qabne yeroo hundumaa namni hojiitti as dhiyaatu odeessuu jaalata, haasa'uu jaalata. Yeroo tokko jeedala yookaan waangotu leenca bira dhaqee, obbo Leencoo utuu hilleettiin kophee hodhuu dandeessuu, utuu kophee hodhuu dandeessuu isin akkamitti miila qullaa deemtuu jetteeti leenca bira dhaqxee oduu kanatti himte. Leenci baay'ee aare. Dhuguma hilleettiin kophee hodhite jennaan, eeyyeen obbo Leencoo hin hodhiti. Isin akkamitti miila duwwaa deemtu? Miila qullaa akkamitti deemtu jetteeti dhaqxee eenyuun hadheessiti? Hilleettii hadheessiti. Sababni isaa leenca biratti olaantummaa argachuuf, leenca biratti jaalatamummaa guddaa argachuuf deemtee waan kana itti himte. Leencis akkas jedhe, dhaqii na yaami kootte. Sana booda jeedoo deemteeti, waangoon deemteeti, lafa nagaatti marga ishee dheedachaa jirtu, bultoo ishee funaannachaa jirtu bira dhaqxee leenci si barbaadaa jetteen. Amma kan akka dhuftu jedheera, kanaaf waliin deemnaa leenci si barbaada jetteen. Tole jettee hin beektu beektaa isheen. Tole jettee kaatee deemte. Lama ta'anii dhaqani. Lama ta'anii yoo dhaqani leenci dallaneera. Hilleettiin waa'ee kanaa quban qabdu. Maal akka ta'e quban qabdu. Sodaatte baay'ee. Hin dallane leenci dallanee hin taa'a ni ol seenanii. Gaafa ol seenan leenci dallaneera. Aaree jira. Ija bubaaseera. Baay'ee nama sodaachisaa. Dubbiin isaa akkamitti hilleettiin kophee naa hodhuu diddeedha baay'ee kan isa dallansiise. Sana booda gaafa ol seenanii hilleetti jedhe. Sodaa guddaa keessa teessee oowwaatte. Obbo Leencoo jette. Akkamitti hanga har'a utuu ati kophee hodhuu dandeessu ani miila duwwaa deema? Akkamitti hanga har'a miila duwwaa deeman? Jedhee gaafate. Hilleettiin kophee hodhuu hin beektu. Gaafiin kun immoo baay'ee ishee rifachiise. Baay'ee ishee rifachiise. Maal yaadde hilleettiin? Dubbiin kun akka geedalarraa dhufe, waan gorraa akka ta'e ni galeef. Gaafa kana obbo Leencoo jette. Eeyyeen dhugaadha. Kophee hodhuu nan danda'a. Garuu kophee miila keessaniin malu kophee gaarii hodhuudhaa fi gogaa waangotu barbaachisa jette. Gogaa waangotu kophee gaarii ta'a jette.
kanatu si dhibeeree jedheeti leenci waan gattee asitti qabee qalee gogaa irraa baasee deemitii naa hodhiitii borganama naa fidedheen. Borganama naa fidi. Borganama naa fidedheen. Tole jettee gogaa waangoo fudhattee sokkite. Hubadhaa ammallee hilleettiin hodhuun beektu. Garuu shirri xaxame suni shira waangoo waan ta'eef waangoo tanaaf gatii kennuudhaaf akkas jette isheen. Waangoon gatii argatteerti duuteerti. Hilleettiin halkan guutuu yaadaa bultee buusaa bultee waangootu wallaaltee otoo yaaddu barii lafaa otoo yaaddu bariin lafaatti ga'e. Yeroonis hin ga'e. Obbo Leencoon eegee dadhabnaan ka'ee mana hilleetti dhaqe. Gaafa hilleetti bira dhaqu hilleettiin balbala irra teessee gadditi. Maaliif kophee kiyya naaf hin finne? Maaliif gaddita? Maaliif naaf hin finne naanoo? Akkas jettee narrallee mala malatte. Obbo Leencoo jette. Kophee bareedaa isin hodheen ture. Kan isin fakkaatutu na doorsisee humnaan narraa fudhate. Na reebee narraa fudhate. Isa sanan gaddaa jira, isa sanan boo'aa jira jetteen. Kan na caalu eenyu? Eenyu abbaa isaatitu sirraa fudhate naan maaloo isinittan agarsiisa na duukaa kottatte. Hin deeman. Deemtee qilee tokkorraan geesse. Qilee kana jallisaa bishaani. Akkas ilaalteeti obbo Leencootti. Kinoo ammayyuu naan loluuf jira natti dheekkamaa jiran jettee duubatti jalaa deebite. Eenyu inni annatti dheekkamu jedhee gaafa inni leenci dhufee qilee sanirraa akkas gallaalu bishaanicha keessaa leenci biraasii ollaalaa jira. Suuruma isaatti ollaalaa jira. Gaafa inni bookkisu innis achi olitti bookkise. Kana wayyaa hoo jedhu asii gaafatti gadi utaalu gaafa gaditti utaalu qileedhaa bishaanitti kufee caccabee jedhama. Hilleettiin bilisaan marga ishee dheedutti kaate. Kanaaf obboloota koo hamma har'a jeedalli akkatti hilleetti ariitu yoo argitan ijoollee baadiyyaa taatan akka hama ariiti. Akka hama maal jechuun barbaade namoonni shira xaxanii ofii jaalatamummaa argachuuf siin immoo xiqqeessuuf siin immoo gadi buusuuf siin immoo wallaalaa gochuudhaaf shira xaxanii hoogganaa isaanii jala deeman nama qabeenya qabu jala deeman namoota biroo jala deemanii dhumni isaanii dhuma jeedalaa kana ta'a. Dhumni isaanii dhuma waangoo kana ta'a. Obboloota ko waan gaariin isinuma mataa keessaniif. Wanni hamaanis isinuma mataa keessaniif. Shirri isin namarratti xaxxan, gidiraan isin namarratti gootan, yakki isin namarratti hojjettan boru deebi'ee akka isin balleessu beekaa. Namoonni baay'een kanan beekan, icciitii kanan beekan, mee isa keessa darbitan hamma umrii kanaatti keessa darbitan ilaalaa of duuba deebi'aati. Namoonni waan gadee hojjetan dhumni isaanii akkasuma badiidha. Namoonni waan gaarii hojjetan immoo dhumni isaanii waan gaariidha. Argitanii har'a namoonni baay'een of jaalachiisuuf jecha waa hedduu shira xaxanii gidiraa asiif achi oofanii oduu hin taane fuudhanii waan ati hin qabne mudaa ati hin qabne fuudhanii an odeessan baay'eetu jiru. Namoonni akkasii suni akka waangoo kanatti badiin isaanii dhiyoodha.
yaada malee simaamu 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 amalli kee guddaadha ganda malee simaamu ganda malee simaamu handa malee simaamu. Waangoon fuutee gaafa deemtu hilleettii balleessisiisuuf hilleettiin akka nyaatamtu godhuuf rakkinna keessa galchuudhaaf malee ofii isheetii nan du'attee iyyaan abaddan iyyaan otoo hin yaaddi ta'e achitti hin dhiyaattu. Deemtetis leenca bira dhattee kana jettee oduu ittiin himtu. Namoonni baay'een har'a amala akkasii qabu. Ila naman balleessisiisettee deemtee nama biratti nama hamatta. Hoogganaa kee bira dhattee nama hamatta yoo ta'e dursa kan baddu si akka ta'e beeki. Naman balleessatti akka baddu beeki. Kanumas hin jedha. Egaa chaanaalii koo kan ammoo Sooraa Miidiyaa subscribe naa gochuudhaani tumsa keessan natti agarsiisaa hin jedha. Har'aaf xumureera fayyaa nagaa ta'a. Yaada malee simaamu 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 amalli kee guddaadha ganda malee simaamu ganda malee simaamu handa malee simaamu yaada 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 malee simaamu amalli kee guddaadha ganda malee simaamu ganda malee simaamu handa malee simaamu.